Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo kanatti bakka hundumaatti namni hundumtiyyuu harka fuunee waliin jedha yookaan immoo fageenyuma irratti nagaa wal gaafata. Kun immoo yeroo kana jala miliquudhaaf yookaan immoo haalota kana dabarsuudhaaf wanta sadarkaa addunyaatti, sadarkaa biyyoolessaatti, sadarkaa gandaaf magaalaatti godhamaa jirudha. Nunis bakka jiru irraati nagaa keenya isiniif dhiyeessina. Nagaan Waaqayyoo hunduma keenyaaf haa baay'atu. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televizyiinii MO'AA. Egaa guyyaa irraa qophii addaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Qophiin addaan kun immoo haala yeroo irratti haala waldaan kiristaanaa biyyi lafaa keessa jirtu kanarratti dargaggeessa tokko yookaan immoo barsiisaadha, hojjetaa wangeelaati, akkasumas immoo itti gaafatama garaagaraa irratti beektu namoonni baay'een Wondmagegn Udessa Bidire wajjin jira. Namni kun hojii wangeelaa hojjeta, akkuma kana immoo barsiisaadha, mana barumsaa kiristaanii barsiisaa. Jiru hawaasummaa baay'ee keessatti hirmaata. Isaa wajjin guyyaa irraa waa'ee haalota garaagaraa haala addunyaan keessa jirtu kana namoonni maal jedhu, addunyaan maal keessa jirti, nuuni immoo maal gochuu qabnas jedhu mari'achuudhaaf iddoo kanatti argamne. Baga nagaan dhuftee Wondee. Eebbifam gammeetis sagantaa hunda galeessa ka ta'e MO'AA TV SHOW irratti immoo naaf yeroo keetiif fayyaa ta'e Horaa Bulaa. Egaa namoonni sagantaa kanarratti kabaja affeeraman baay'een isaanii isin jedhamu. Sababni isaa keessummaa gadi ta'e. Isin jedheetti uumasiima jedhu. Rakko yaanoo qeerroodha rakkoon qabsiin haan jedhe reefuu abbaan mataa egaa. Tole egaa akka salphaattis akka haasofnuuf haasaan keenyas akka mi'ooftuu fi sii jedhee mayoon haasa'e wayya. Mee gidduu kana uummanni Wallaggaarra jiru, uummanni Gujiirra jiru bilbila argatee, intarneetii argatee amma odeeffannoon gaariitti isaan bira gahaa jira jenna. Mee saba kanaan baga gammaddanii jechuudhaan jalqabnu. Dhugaadha, ergaa guddaadha, waan guddaadhaan jalqabnee Waaqayyoo baga sin gargaaree uummata keenya lixa Oromiyaa akkasumas immoo kibba Oromiyaa jirtan karaa baay'eedhaan nutis kadhachaa turre, dubbachaa turre, namoonni baay'eenis dubbachaa gaafachaa turanii Waaqayyoo immoo kadhata keenya nuuf dhaga'ee isinii wal argine waan isin dhibu anis warra soddaa kootiin warra Wallaggaa jiraniin ji'a 3 booda wal argine. Baay'ee gammadnee abbaa soddaa dubbisee, haadha soddaa dubbisee, warra soddaa hundumaa dubbisee baay'ee gammadee baga gammaddan hunduma keessanii jechuu barbaada. Gaaffii kan hundumtuu gaafachaa turanii warra kan hundumaa keessatti immoo paartisipeet godhanii Waaqayyoo eebbisu. Mootummaanis gaaffii kana dhaga'ee deebii kennuu isaatti ulfaadhaa Horaa Bulaa jechuu barbaada. Egaa waltajjii garaagaraatiin haala adda addaatiin namoota baay'eetu kaasaa ture. As waltajjii kanarrattis namoota adda addaa yeroo isaan gaaffii kanaaf dhufan dhimma kanarratti kaasaa ture. Qaamonni dhimma kanarratti hojjechaa turtan, hojjechaa jirtan gara fuulduraattis immoo odeeffannoo sabii kun argachuu qabu akka inni argatuuf akka barbaade akka inni wal qunnamuuf tajaajila karaa kanaa akka inni argatuuf warri gootan gamanumaa isin galateeffachuu barbaanna, fayyaa ta'aa jechuu barbaanna. Mee odeeffannoo gahaa qabaa waa'ee dhukkuba kanaa sabni keenya mootummaan amma barbaachisu miidiyaaleedhaan irratti hojjetaa jira yeroo hundumaa kallattii hundumaatiin amma qaamii hundumtuu irratti hojjetaa jira. Garuu mee ganda keessa naannoo namoonni sirriidhumatti waa'ee sagalee fi of eeggannoo barbaachisu godhaa jiru baraniiru. Dhugaa jiru dubbachuu fi uummati akka waliigalaatti odeeffannoo gahaa argateera jedhanii afaan guutanii dubbachuun ulfaataadha. Naannoo Finfinneetti, naannoo Adaamaa, naannoo magaalaa kanatti of eeggannoon jiru gaariidha relatively. Garuu gara baadiyyaa kanatti wanti hundumtuu akka maduraatti jira. Gabaa namni bahaa, waldaa namni deemaa, iddoo namni baay'atetti namni walitti hin qabamaa. Kun immoo riskii guddaa qaba. Torbaanuma darbii kana keessa jaarsa waldaa tokkotu iddoo neetworkiin jirtu barbaadatee naa bilbilee gara Wallaggaarraa. Na gaafatee Wondee nagaa jirtaa akkamii haalli ammaa kuni noo information qabnu waldaa akkuma duriitti kun waaqeffannee baane maaltu jira wanti haaraanee. Egaa waldaan qajeelfama dabarseera. Erga amma mootummaanis qajeelfama dabarseera. Waldaan namni walitti qabamuu qabu, of eeggachuu qaba, harka dhiqachuu qaba, harka qulqulleeffachuu qaba, social distancing yookaan immoo walirraa fagaachuu qaba jedhee ibsa kenneera. Kana hundumaa quban qaban. Akkuma duraatti jiru. Na baay'ee na gaddisiisee akkamitti waldaan qajeelfama dabarsee jirti miti mootummaan qajeelfama dabarsee jira miti akkamitti hin dhageenye isa kana jennaan maa too beekta'oo intarneetiin hin jiru bilbilli hin jiru ibsaan hin jiru rakkina guddaa keessa jirra baay'ee miidhamni jira baay'ee gaddinee jirra karaa reediyootines karaa televezyiiniitinis akka hin laallee information kana hundumaa akka hin arganne hanqinni ibsaas jira hanqinni neetworkii karaa baay'eedhaan miidhamni jira baay'ee na gaddisiisa otuma kana natti taasee ani immoo information tokko lama sadi jedhee atuma taasaa jiru neetworkiin addaan cite ergasii yaalees dadhabe amma garuu Waaqayyoof galanna ta'u neetworkiin kun gadhiifameera amma waldaanis odeeffannoo jiru dabarsuudhaaf mootummaanis dabarsuudhaaf miidiyaanis dabarsuudhaaf Waaqayyoo sana eebbisu baay'ee kan kabajnu immoo ogeessonni keenya fayyaa riskii guddaa kana fudhatanii hojii kana hojjechaa jiru karaa miidiyaatiinis gahee guddaa taphachaa jiru aktivistoonni keenyas hoggansi bulchiinsa mootummaas hojii guddaa hojjechaa jira odeeffannoon kana dura jiru keessattuu uummata amma lixa Oromiyaatii fi akkasumas kibba Oromiyaarra jiru baay'ee waliin hin geenye achi qofa miti iddoo magara biraa yoo deemne baadiyyaa informationiin kun baay'ee hin geenye kanaafuu cimsinee irratti hojjechuu qabna gahaa miti yaada jedhuun qaba asirratti.
Dalamee akkamiin dabarsaa jirta yeroo kana namoonni mana keessa jiru magaalaa cufaadha. Karaan eessattuu socho'uun hin danda'amu. Mee akkamitti dabarsaa jirtati? Hojjettoonni wangeelaa hiriyoonni kee jiru, paastaroonni jiru, luboonni jiru, kanatti wajjin tajaajiltu faarfattoonni jiru. Mee akkamiin dabarsaa jirtu yeroo kana? Egaa ani akkaataan itti dabarsaa jiru tokkoffaan akkuma qajeelfama waldaan kiristaanaa amma dabarsite yeroon kun yeroo kadhannaati. Yeroo fuula Waaqayyoo barbaaduuti. Yeroo fuula Waaqayyoo duratti jilbeenfachuuti. Kanaafuu tokkoffaan wanti aniif manni koo, aniif maatiin koo gochaa jirru isa kana. Sagantaa manatti baafannee in kadhannaa saba kanas bakka buunee saba kanaafis uummata addunyaatiifis in kadhannaa tokkoffaan wanti nuti gochaa jirru manatti kadhannaadha. Lammaffaan immoo hamma danda'ametti immoo ummata hubannoo qabsiisuudha. Ummata hubannoo qabsiisuu jennu karaa televizyiniitiinis, karaa reediyootiinis, karaa sooshaal miidiyaa, karaa feesbuukii, karaa telegiraamii fi karaa adda addaatiin hamma danda'etti hamma Waaqayyoon na gargaaretti gahaadha jechuu baadhus informationii ummata hubannoo qabsiisuu irratti hojjechaa jira. Uummanni akka of eeggatuuf waan ogeessonni fayyaa barreessan sheer gochuudhaan anis akka sagalee Waaqayyootiif hubannoo qabsiisuudhaan kan hojjechaa jira. Sadaffaa irratti immoo akkuma waldaan kiristaanaa amma hojjechaa jirtutti namoota rakkatan yeroo kanatti gargaaruudhaaf hojii tola ooltummaa adda addaa irratti of eeggannaadhaan irratti hirmaachaa jira. Waan kana irratti amma kan hirmaachaa jiru dabalataan immoo maatii wajjin yeroo dabarsaa, hayyuu wajjin, jaartitii waliin yeroo dabarsaa jira. Kanarra jira gaama. Walii bilbiltuu yaada, wal gaafattu yaada, paastaroota tajaajiltoota wajjin maal gochaa jiranii sitti baay'ee? Egaa baay'een isaanii akkuma kadhachaa jiranitti because waldaanis qajeelfama kana dabarsee jirti waan ta'eef yeroon kun yeroo kadhannaati. Bakkuma jiranitti kadhannaa labsanii karaa adda addaatiin uummata hubannoo qabsiisaa kadhannaa isaanii cimanii itti fufanii jiru. Wanni guddaan isaan hojjechaa jiran waa'ee kadhannaa kana. Uummata jajjabeessuudha because uummanni sodaatee jira, uummanni cinqamee jira, uummanni abdii dhabee jira. Isaan immoo sagalee Waaqayyoo irra dhaabatanii uummata jajjabeessaa jiru. Because sagalee Waaqayyoos kan jedhu isuma kana waan ta'eef uummata jajjabeessaa jiru, uummata deeggaraa jiru, uummata barsiisaa jiru, uummata hubannoo qabsiisaa jiru. Uummata rakkate immoo faayinaanshaali warra rakkatan, warra waan nyaatan dhaban, warra waan uffatan dhaban, warra nama isaan gaafatu dhaban jajjabeessaa akka jiranitti of eeggannaadhaan kan natti himanii Oromoo cimnee ammas irratti hojjechuu qabna. Odeeffannoo nama maatti qabu kana fakkaata yoo isaanii wal arginu karaa miidiyaatiin. Egaa koronaa wanti jedhamu kan immoo COVID-19 jedhamee inni moggaafame kuni baay'ee dhukkuba sodaachisaaf hamaadha. Kallattiin ittiin daddarbus haalaan ittiin addunyaa kanarraa namoota hurgufaa jirus baay'ee nama naasisa. Amma odeeffannoo gidduu kana jiruuni baay'ee dabaleera. Baay'ee dabaleera. Guyyaa guyyaatti lakkoofsi nama dhukkuba kanaan qabamu isumayyuu warra qoratan duuba baay'ee dabalaa jira. Namoonni kiristaanonni akkamitti ilaalu dhukkuba kana? Dhuguma namoonni dha'ichadha jedhan jiru, Waaqayyo biyya lafaa adabe kan jedhan jiru. Akkamitti kaasume ilaalchi kiristaanota waa'ee dhukkuba kanaaf qabanii akkamitti maal fakkaata? Egaa akka kiristaanota guutummaatti otoo hin ta'in akka waliigalaatti otoo hin ta'in akka nama tokkootti akka kiristaana tokkootti akka tajaajilaa tokkootti ani akkamitti ilaalaa akka dheekkamsa Waaqayyootti ilaala isa kana. Because sagalee Waaqayyoo kanuma jedha. Kakuu moofaattis kakuu haaraattis sagalee Waaqayyoo wanti jedhu namni cubbuu hojjete seera Waaqayyoo tuffate seera Waaqayyoo irra daddarbee seera ofiisaa baafatee ittiin jiraachuu jalqabe. Kun immoo maalitti fide? Dheekkamsatti fide. Fakkeenyaaf akka addunyaatti dhiira fuudhuun mootummaadhaanis mirkaneeffame waldaan baay'eenis kana fudhattee Waaqayyo baay'ee gadde. Waaqayyo sagalee isaa keessatti maal jedhaa? Dhiirri dhiiran fuudhineedha. Dhiirri dhiira wajjin hin ciisinedha. Dhalaan dhalaa wajjin hin ciisin, dhalaan dhalaan fuudhineedha. Inni kun garuu biyyoota guddatan, biyyoota lixaa akka Awurooppaa fi Ameerikaa akkasumas Awustiraaliyaa, Kaanaadaa, Afrikaa keessattis mirga argate. Mootummaan kana deeggaree, waldaanis kana deeggartee kun immoo Waaqayyo baay'ee dallansiise. Kanaafuu xuraa'ummaan kun baay'ee babal'ate. Bajata gurguddaadhaan biyyoota rakkatan, biyyoota hiyyeeyyii akka Afrikaa irra jiran kana yoo gargaaran iyyuu sodoomummaa kana yoo fudhattan isin gargaara hamma jedhanitti deeman. Xuraa'ummaan kun addunyaa qabate. Miidiyaadhaan, fiilmiidhaan, sirbaan addunyaa kana irratti immoo hojii guddaa hojjechaa jiru. Waaqayyo kana ilaalee baay'ee gadde. Akkasumas immoo namni rakkate, namni beelote baay'een otoo jiru daabboodhaaf namni invest godhu hin jiru. Uummata rakkate kana gargaaruudhaaf otoo hin ta'in humna isaanii mul'ifachuudhaaf. Power is the language of international politics, the currency of international politics akka jedhan sana humna isaanii ijaaruudhaaf waraana irratti investimentii guddaa biiliyoonaan tiriliyoonaan invest godhan. Uummanni garuu waan nyaatu hin qabu. Kanarraa wal ajjeesuun baay'atee, wal mancaasuun baay'atee, wal loluun baay'atee, sabni saba wajjin, sabni mootummaa wajjin, mootummaa wajjin Waaqayyo kana hundumaa ilaalee hin gadde. Xuraa'ummaan hin baay'atee, hammeenyi hin baay'atee, hammeenyi yoo baay'atu, cubbuun yoo baay'atu immoo dheekkamsi Waaqayyoo namatti fida. Kanaafuu an kan akkaataan inni hubadhu dheekkamsa Waaqayyooti. Akkuma Iyyoob boqonnaa 33 lakkoofsa 1929 irratti akkuma ibsamee jirutti Waaqayyo saba kana deebisuudhaaf because Waaqayyo Waaqa jaalalaati akka nuti bannu waan hin barbaannee fi ilma isaa tokkos kan nu erga Gooftaa Yesuus nu jaalateef Yohaannis 3:16 irratti akkuma ibsametti jechuudha. Kanaafuu Iyyoob irratti maal jedhaa? Waaqayyo nu jaalateef saba isaa deebisuu waan barbaadeef kana ergee jedhu dhukkuba ergee jedha. Kanaafuu dheekkamsi kuni Waaqayyo saba isaa deebisuudhaaf akka nuti hin banne waan barbaadeef kana godhee jira. Kanaafuu ammas yoo beekne deebi'uun murteessaadha. Yeroo tokko maaltu ta'e beektaa? Jaarsa waldaa tokkotu waldaa tajaajilaa ture yeroo dheeraadha.
erga tajaajilaa ture booda marsa isaa fixatee inni isee hojii hojjechuutti seenee tajaajila waldaas irrisaa ma dhufee guutummaatti waldaa dhiise. Abbaa qabeenyaa ta'e tajaajila waldaa tuffate. Waaqayyo seenis qabeenya biyya lafaa duukaa akkuma deemaas na dhiisee biyya lafaatti deemeera akkuma Phaawulos jedha sana qabeenya argatee beekamtii argatee aangoo argatee naan dhiisee Waaqayyoon jaarsolii waldaa deemanii kadhatanii sagalee Waaqayyootti himanii hin dadhaban. Innis indidi ergasii guyyaa tokko mucaa durbaasaa boofni iddee jennaan hospitaala guddaatti geessaa malee hospitaala xixiqqaatti yaalamtu mucaan koo jedhee hospitaala guddaa yoo inni geessu mucaansaa duudhaa fi saatii 2 qofatu hafee fedhan. Because marziin sun dhukkubni sun qaama ishee guutuu qabateera waan ta'eef saatii 2 duwwaa hafee fedhan. Abdiin qabdu jedhanii. Because summiin sun qaama ishee guutuu waan qabateeruuf ergasii waan godhu dhabee homaas hin gargaaruu hin dandeenyu jennaan gara jaarsolii waldaatti bilbile. Jaarsolii waldaa immoo fiiganii dhufanii mana isaatti kadhachuu jalqaban. Akkas jedhe jaarsolii waldaa tokko yoo kadhatu. Jalqaba gaafate mucaa kana Waaqayyoon fayyisa ati garuu maatii kee wajjin gara Waaqayyootti hin deebitaaree jennaan sirriitti nan deebi'a dhuguma balleesseera Waaqayyoomti daa'ima kun haa fayyisu malee nan deebi'a gara isaatteedha. Ergasii immoo harka kaasee waan gabaabaa kadhate waan hin dheeri dubbis hin dheeressine Waaqayyoo jedhe waan nuti dadhabne itti deddeebinee kadhannee ka dadhabne karaa bufaatiin taatee maatii kana gara kee waan deebisteef galanni siif haa ta'u. Maatiin kun amma araara galee deebi'ee jira daa'ima kanatti fayyis jedhanii kadhatan. Daa'imni daqiiqaa muraasa tofeef du'uudhaa fi garuu Waaqayyo ergasii hin fayyisee summiin sun keessaa bahee maatiin sunis gara Waaqayyootti deebi'e. Akkaataa kanaan Waaqayyo saba cubbuudhaan guutame kana gara isaatti deebisuudhaaf dheekkamsa fideedha. Kanaafuu dheekkamsa kana dhageenyee gara Waaqayyootti deebi'uun murteessaadha. Ani akkasitti ilaala akka nama tokkootti. Tole egaa kiristaanonni maal jedhu jennaan akka nama dhuunfaa tokkootti ilaalcha kee qabdu natti himte dheekkamsadha isa jedhu sana bifa garaagaraatiin mirkaneessite. Macaafni qulqulluun adda baasee waa'ee dhukkuba kana balaa hamma kana addunyaa raasu kana akka gara biyya lafaatti dhufu waan lafa kaa'u qaba. Exactly. Waan baay'ee dubbata. Because kitaabni qulqulluun sagalee Waaqayyoo macaafni qulqulluun waan hundumaaf deebii qaba. Waaqayyoo waan hundumaa akkatti jiraannu konstituushinii keenya inni guddaan isa sana. Maal jedha seera Lewwotaa boqonnaa 26 lakkoofsa 14 hamma 16 irratti yoo ilaalte seera Lewwotaa boqonnaa 26 lakkoofsa 14 hamma 16 akkasumas immoo seera keessa deebii boqonnaa 27 28 29 30 kana yoo dubbiste seera koo yoo eeggachuu dhaabattan abboommii koo kan ajaja ani isinii kennu yoo eeggachuu dhaabattan yoo tuffattan yoo irra daddarbitan dhukkuba isinittan ergaa'edha. Clearly dhukkubni isin argataa'edha. Sababa cubbuu keenyaatiif dhukkubii kan argatuuf sababa balleessaa keenyaatiif dhukkubii kan argatuuf seera keessa deebii keessas kan jiru isa kana. Yoo abboomamte yoo ajajamte yoo seera Waaqayyoo abboommi siif kenname seera kana eegdee isaan jiraatte in eebbifamtaadha. San ta'uu baannaan in abaaramtaadha. Dhukkubi fayyina hin qabne dhukkubi qoricha hin qabne si argataa jedha. Dhukkubi qoricha hin qabne kallattiidhaan si argataa. Kanaafuu gaa furmaanni isaa maalidha yoo jette seera bu'aa boqonnaa isaa 15 lakkoofsa 26 irrattis kaa'ameera kun. 15 26 irratti maal ta'a? Yoo seera koo eegde abboommi koo yoo eegde karaa ana deemisiin jedharra yoo deemte waan anatti tolu yoo goote dhukkuba warra Gibxiitti warra ana hin beeknetti fide sana sittiin fiduudha. Ani Waaqayyo kee fayyisaa keetiidha. Jehovah Rapha, the Lord our healer jedhu warra Hebrew. Jehovah Rapha. Kanaafuu seera Waaqayyo eeguun abboommi isaa eeguun hojiirra oolchuun barbaachisaadha. Kanaafuu sagalee Waaqayyo kakuu moofaattis kakuu haaraattis isuma kana jedha. Kun madda cubbuuti. Cubbuudhaan namni kufee cubbuun immoo abaarsa fidee kun immoo bu'aa abaarsaati. Rakkinni kun miidhamni kun hundumtu kakuu moofaattis kakuu haaraa keessattis akkuma ibsamee jirutti dheekkamsa Waaqayyooti sagalee Waaqayyo kana jedha ifaa ifatti. Egaa baay'ee gaariidha. As bukkeetti wanta xinnoo namoonni tokko tokko yookaan immoo waldoonni tokko tokko kaasan asitti hima. Akkuma kakuu haaraa jedhu barichi bara araaraati. Yeroo inni saba isaatti araaraa godheedha. Saba araara godheef kan immoo hin rukutu dhukkuba akka kanaatiin. Mee namoota gaaffii akkasii kaasan deemee maali qabda? Waaqayyo kakuu haaraattis inni Waaqayyoodha hin jijjiiramne. Dhugaadha. Barri kakuu haaraa bara araaraati. Carraa araaraaf siif kenname sana yoo itti fayyadamte in fayyita. Inti fayyadamtu taanaan luus goota. Yihuudaan akkas ta'e. Hojii ergamoota boqonnaa isaa 12 irratti maal jedhaa? Heroodis iddoo teessuma isaarra ta'e, iddoo sufaana isaarra ta'e dubbachuu jalqabeedha. Uummanni jala taa'ee sagalee Heroodis dhaga'uudha. Uummanni jala taa'ee sagalee Heroodis dhaga'u kun sagalee Waaqayyooti malee kan namaa miti jedhan. Kan Waaqaati malee kan namaa miti jedhan. Inni immoo kanas dhaga'ee Waaqayyoof ulfina hin kennineedha. Ergamaa Waaqayyootiin rukutamee du'ee jedha. Raammoodhaan nyaatamee, corroqaan nyaatamee, raammoodhaan nyaatamee du'e jedha. Eeyoonni Heroodis kun kakuu moofaa miti. Kakuu moofaa keessatti miti kan barreeffame. Kakuu haaraa keessattidha.
ergamaa waaqayyooti rukutame maaliif ulfina waaqayyoof hin kennine waan ta'eef addunyaan kun irra cubbuun guutameera of tulummaadhaan guutameera of ijaaruudhaan guutameera anatu caala anatu beekaa anatu qaba jedhee wal hacuucuudhaan guutameera waaqayyo kakuu haaraa keessatti Heroodis kan adabe akkasuma hojii ergamoota boqonnaa isaa 5 irratti Hanaaniyaa fi Saphiiraanis kan doon akkas hojii sobaati sobaan du'aniiru Heroodis kanaan ajjeefameera Yihudaan immoo akkata kanaan du'eera kun kakuu haaraa keessattidha kanaafuu kompromaayiz gochuun hin barbaachisu waaqayyo kakuu haaraa keessatti maal godhe beektaa carraa araaraa siif kenne isa kana immoo itti fayyadamuu qabda waaqayyo warra televiziyooniidhaan amma ilaalaa jiraniifis carraa araaraa kenneeraaf daqiiqaa muraasa booddee waan ta'an hin beekan kanaaf araara galanii dhiiga Yesuus Kiristootiin of qulqulleessanii of qopheessuu qabuun murteessaadha kakuu haaraan yeroo araaraa nuuf kennee carraa kana nuuf kennee akka nuti fayyinuuf immoo haala nu mijeesse jechuudha akkasitti ilaalama. Baay'ee gaarii nagaa. Eecha gara biyya lafaatti dhufe jennee ibsaa jirra. Keessattuu immoo Awurooppaa, Ameerikaa akka sila kaaste biyyoonni garaagaraan waldaa kiristaanaa yoo cufanii gara waltajjii kan biraatti deebisuutti. Waaqayyo isa jedhamu hanga galmee isaanii irraa balleessuutti, seerota isaanii keessaa baasuutti waaqayyo sodaan addunyaa irraa hamma badaa jirutti. Kanaaf inni kun tarii akkuma kanaatti yaadamuu danda'a namoonni immoo miti jechuudhas hin danda'u garuu ilaalcha keenya ammaatiin akka kanaattidha kan haasa'aa jirru yeroo wanti akka kanaa ta'u yeroo addunyaan akka kana raafamu eechi waaqayyo biyya lafaa irratti boba'u ulee waaqayyo ol ka'u waldaan kiristaanaa maal gochuu qabdi kiristaanonni maal gochuu qabu kiristaanoti gaa kan gochuu qabanii keessattuu macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa isaa 7 lakkoofsa 13 amma 14 irratti seenaa baraa boqonnaa isaa 7 lakkoofsa 13 amma 14 irratti maal jedha bokkaan akka hin roobne yoo godhe yoo bokkaan caame yoo hongeen ta'e tokko qabadhu yoo awwaannisni ta'e lama yoo awwaannisni midhaan fixu lafa qabate sadaffaa yoo dha'ichi hamaan dhukkubni hamaan addunyaa rukuteedha bokkaa hongee caama biyya biraa deemuun hin barbaachisu biyya keenya keessa hongee caama guddaatu jira lammaffaa awwaannis dhiyeenya kana Haraar tajaajilaaf deemee ture karaa irratti akkatti konkolaataadhaan darbinu dhabne awwaannisni dhufee konkolaataa qabe baay'ee viidiyoo isaa waraabee ture agarsiisa baay'ee nama gaddisiisa awwaannisni yoo dhufee midhaan isin qottan sana yoo isin dura nyaate lamaffaan isa sadaffaa irratti immoo maal jedha dha'ichi corona HIV cancer a lot of coronas a lot of cancer a lot of disease kanaaf dhukkuba baay'ee jira kun yoo dhufe furmaanni isaa maal jedha beektaa lakkoofsa 14 irra kaa'eera macaafuma seenaa baraa boqonnaa isaa 7:14 irratti maal jedha sabni maqaa kiyyaan waamame jedha sabni maqaa kiyyaan waamame tokko jalqaba maal jedha of gaddeebise lammaffaa irratti immoo karaa hamaarraa deebi'ee ergasii sadaffarratti yoo na kadhateedha karaa hamaarraa deebi'u of gaddeebisu kadhachuu aniidha ergasii samiirra jiraadhee kadhata isaanii nan dhagaa'edha waaqayyo kadhata keenya hin dhaga maaliif maqaa isaatiin waamamneerra waan ta'eef chaappeffamneerra nuti kan isaati waan ta'eef furmaatni abaluu bira hin jiru anaaf si bira jira warra isa beeku bira jira yoo kadhattan yoo karaa hamaarraa deebitan yoo of gaddeebistan an kadhata keessa nan dhagaa'edha tokkoffaarratti lammaffaa cubbuu keessan isiniif nan dhiisaa'edha waaqayyoof galanna ta'u cubbuu keessan nan dhiisaa'edha sadaffaa irratti immoo biyya keessan nan fayyisaa'edha kanaafuu gaheen keenya karaa hamaarraa deebi'uudha karaa of tuulummaarraa karaa cubbuurraa karaa ejjaarraa karaa hannaarraa karaa sobaarraa karaa malaamaltummaarraa deebi'uudha lammaffaan immoo of gaddeebisuudha sadaffaan immoo kadhachuudha kana yoo goone gaheen waldaa kiristaanaa isa kana anis kana keessatti amma kana hojjechaa jiru iddoo deemu hundumaatti ummata sagalee waaqayyoo kana itti himnee akka kadhatu gara waaqayyootti akka deebi'u gochuudha isa waldaa kiristaanaa jetteef immoo dabalataan waldaan kiristaanaa waan isheen gochuu qabdu waldaan kiristaanaa waan gooftaan Iyesuus godhaa jedhe hojjetti waan gooftaan Iyesuus hojjedhaa jedhe hojjetti waldaan kiristaanaa kanaaf waldaan kiristaanaa Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 amma 20 gooftaan Iyesuus maal jedhe deemaa saba hundumaatti wangeela kana dubbadhaa kaayoon waldaa kiristaanaa yeroo kamiyyuu caalaa yeroo hundumaa hojiin ishee inni tokkoffaan the greatest mission of the church great commission isa jennu ergama guddaa wangeelaan Yesuus Kiristoos dhalootatti dubbachuudha keessattuu bara ammaa kana namni mana taa'eera ummanni biliyoonaan lakkaa'amu mana cufatee mana taa'aa jira sooshaal miidiyaa fayyadamaa televiziyoonii ilaalaa karaa adda addaatiin kunnetti isaan wal arguu ni danda'ama kanaafuu waldaan kiristaanaa televiziyoonii mo'atti fayyadamu televiziyoonii jiru fayyadamu ergaa dabarsu raadiyootti fayyadamu sooshaal miidiyaa feesbuukiitti instaagiraamiitti tiwiitariitti telegiraamiitti vaayiberiitti fayyadamu karaa kanaan namoota dhaqqabuu qabdi jechuudha because this is greatest opportunity carraa guddaa waaqayyo nuuf kennedha bara kana jechuudha dirqama qaamaan bira deemuu qabu Luuter waggaa 500 irraa inni Jarmanii ka'ee Ingiliz deemuun irraan turre barreessee yoo addunyaa jirjiru barbaaddeedhe Maartin Luuter skriptoo bitadhu jedhe barreessee jechasaati Luuteriin barreessee atoonni Ingiliz hin deemin Jarmanii irraa ka'ee barreeffamni isaa dursee Ingiliz dhaqqabeera
Kanaafuu teknoolojii irra waaqayyo nuuf kenne kanatti immoo fayyadamuu qabdi waldaan kiristaanaa karaa televezyiiniitiinis karaa sooshaal miidiyaatiinis kana yoo goone hojii guddaa hojjanna jedhee amana. Wanti tokko jira namoonni tokko waldaa yoo cufamtu maaf waldaan cufamti akkuma waan cufamtee haftu tokkotti kanneen yaadanna. Inni kun qajeelfama luboonni baasan waldaan kiristaanaa baaftu namoonni hordofuun barbaanne jira. Akkuma kana immoo gita garagaraatti mootummaa federaalaa kaasee hanga gandaatti mootummoonni naannoo gartuulee garagaraa hundeessuudhaan ajaja dabarsu ogeeyyiin fayyaa hin gorsu. Isaan sana dhaga'uu kanneen hin barbaanne jiru walitti qabamuu wajjin ta'uu wajjin waaqeffachuu isaan sanaaf maal jettamee waldaa namni cufuu danda'u eenyuyyuu hin jiru because waldaa kan hundeesse wangeela Maatiyos boqonnaa 16 akkuma ibsametti I will build my church jedhe gooftaatu hundeesse waan gooftaan hundeesse namni cufuu hin danda'u waldaa jechuun addaraasha jechuu miti kan cufame galma waaqeffannaati malee waldaa kiristaanaa jechuun anaafsiidha anaafsii namni cufuu danda'u eenyuyyuu hin jiru. Kanaafuu lamas sadis taatanii yoo kadhattan ani isin gidduutti argamaa jedheera gooftaan. Kanaafuu kan cufame amma iddoo waaqeffannaati malee rakkina kana darbuudhaaf rakkina kana ofirra dabarsuudhaaf social distancing eeguudhaaf uummata kanaaf yaannee kana goone malee waldaan amma yoo hin cufamne mana manatti kadhatamaa jira. Because jalqaba irrattu yeroo waldaan kiristaanaa dhalattu jaarraa tokkoffaarratti amantaa Yihuudii keessaa dhalachaa turte amantaa Yihuudii keessaa ari'amanii yoo bahanii mana namootaatti mana Aqiilaaf Phirsiqilaafaatti mana haadha Xiimotewos faatti waldaan mana manatti kan ta'a ture. So waldaa miti jechuudha sirriitti waldaadha. Kanaafuu waldaa jechuun sammuu namoota keenya addaraashatti qabamuu qabu. Galma waaqeffannaa irratti deemnee tokkummaan yoo waaqeffannu gaariidha. Iddoo tokkummaan jiru eebba waaqayyootu ajajameera waan jedhuuf. Garuu immoo haala amma keessa jiru kana keessatti immoo waayiz ta'uun nurra jira. Ogeeyyii ta'uun nurra jira. Kanaafuu kan cufame waldaa miti. Waldaan kiristaanaa anaafsiidha. Kan cufame iddoo walitti qabamnudha. Yeroodhaaf sunis. Kanaafuu waldaan kiristaanaa anaafsi waan ta'eef mana keenyatti deebinee waaqayyoon kadhachuu qabna. Asirratti egaa waldaa kiristaanaa yoo jennu anaafsiidha erga jennee gaggeessitooti waldaa kiristaanaa hojii guddaa hojjechaa jiru hubannoo qabsiisuu irratti waldaan kiristaanaa dursitee kennaan ishee ergaan ishee inni guddaa wangeela dubbachuudha erga jennee lammaffaatti si dabalaa asirratti. Social responsibility qabdi waldaan kiristaanaa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 35 amma 40 yoo dubbiste waldaan kiristaanaa waan isheen gochuu qabdu social responsibility achirra taa'eera. Maal gooti nama beelote nyaachisti nyaata kenniteef nama dheebote obaasti nama uffata dhabee daare itti uwwisti akkasumas kan dhukkubsate hin kadhattiif kan daare itti uwwisti kan hidhame hin gaafatti. Kun gahee waldaa kiristaanaati. Kanaaf waldaan kiristaanaa cufamee jechuun manatti galaa taa'aa jechuu otoo hin ta'in hojii amma gooftaan Yesuus Kiristoos kenne kana nyaachisuu, uffisuu, obaasuu, gaafachuu, kadhachuu kun hunduma keenyarraa eegama. Kallattii argame hundumaan kana gochuun nurra jira. Waldaan hin cufamne kan cufame addaraasha yookaan galma waaqeffannaati waldaan hamma dhumaatti itti fufaa. Kanaafuu of eeggannaadhaan itti deemuun barbaachisaadha. Sagalee Waaqayyoos kanuma nuun jedha waan ta'eef. Egaa ilaalcha bareedaa tokko nuu kaasee fakkeenya bareedaa tokko nuu kaasee waldaan isa kam akka ta'e galmaaf nu keessaa akkam akka ta'e adda baasee nutti himee Wondmagegn baay'ee galatoomni siin jedha. Garuu seera kana cabsanii abboomamuu didanii warri dhaqan jiru. Fakkeenyaaf biyya Ameerikaa keessatti gartuun tokko nuuni sodaannu nutti siin bu'eeranii shaakala qabu. Gartuu faarfannaati. Miidiyaa irra jira gidduu kana waa'een isaanii. Waaqee wajjinii shaakaluu dhaqan. Hunduma isaaniitu koronaa kanaan qaban. Isaan keessa namni lamamoo nama 3 battala du'e. Warri kaan hospitaala jiru. Paastariin tokkos akkasuma waldaa walitti qabeetu biyya sana keessatti namoota waaqeffannaa dhiwaame. Mootummaan tarkaanfii irratti fudhatee maneedhaa sagalche. Biyya kana keessas namoonni akka kana hafuun yookaan immoo manatti waaqeffachuun bilbilaan yookaan immoo teknooloojii jiru kanatti fayyadamuun televezyiiniitti fayyadamuun ergaa argachuun kuni gahaa isaaniif hin taane jiru. Wal argine malee kanneen jedhan jiru. Abboomamuun diduun kun hamma kanaatti balaan qaqqabsiisaa biyya kana keessatti. Baay'ee qaqqabsiisa. Gorsa didduu du'a hin didduu jedha Oromoon. Mootummaan gorsaa jira, ogeessonni fayyaa gorsaa jiru, hooggantoonni waldaa kiristaanaa gaggeessitoonnis gorsaa jiru sagalee Waaqayyoo irra dhaabatanii. Maal jedha sagalee Waaqayyoo kitaaba fakkeenyaa yookaan macaafa fakkeenyaa boqonnaa 2:11 irratti of eeggannaan si dhoksaa'edha. Hubannaan immoo si eegaa'edha. Kanaafuu yeroo akkasii kanatti of eeggachuu akka qabnu Waaqayyo dursee nutti himeera. Maartin Luuteris kanuma jedhe waggaa 500 irraa yeroo paandemikiin akkasii epidemik yookaan dhukkubni akkasii ka'u namoonni kaan nuti kiristaanota rakkoon qabu akkuma fedha keenyaa taana yoo jedhan noo'edha. Gorsa naaf kennamu nan fudhadhaa harka koos nan dhiqadhaa of qulqulleessaa mana koo meeshaa koo hundumaa nan qulqulleeffadhaa gorsa naaf kennamu hundumaa immoo fudhadhee hojiirra oolchee Waaqayyoon immoo nan kadhadhaa. Kanaafuu waldaan kiristaanaa asirratti waan isin beekuu qabdu of eeggannoon nu dhoksa erga jedhame
Hubannaan immoo nu erga jedhame of eeggachuun barbaachisaadha. Gorsa ogeeyyoota fayyaatiin bulchitoota biyyaatiin kennamu kana fudhachuun barbaachisaadha. Isaayyaas boqonnaa 20 lakkoofsa 20. Isaayyaas raajii Isaayyaas boqonnaa 20 lakkoofsa 20 irratti maal jedhaa? Yeroo rakkinni akkasii balaan akkasii dhufuudha. Mana keetti ol seenii jedha. Balbala kee cufadhuudha. Kutaa mana keetti ol seenii balbala cufadhu. Hamma dhaayichi kun si darbutti taa'eedha achi keessa. Balbala cufadhuuti. Kadhadhuudha. Sagalee Waaqayyooti. This is biblical quarantine jechuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu sagalee Waaqayyoos of eeggadhaa nuun jedha. Sagalee Waaqayyoos hubannaa qabaadhaa nuun jedha. Balbala keessan cufadhaa ol seenaati nufi Waaqayyoo dheekkamsa Waaqayyoo kana ofirra dabarsaa erga nuun jedhee baanee akka fedha keenyaa ta'uun nurra hin jiru. Ergamaan du'aa hin dhufaa mana keessan taa'a dhiiga hoolaatiin balbala keessan dibaa jedha miti. Ato yeroo sana baanii akka fedhan ta'anii hin rukutamu because hin abboomamne ka. Baay'een hin abboomamne yeroo Museen dubbate sana kan du'an jiru. Kanaafuu abboomamuun barbaachisaadha. Dhiiga hoolaatiin dhiiga Kiristoositiin of qabnee dhiiga Yesuusiin of qulqulleessine of eeggannaa nuuf kennamus gorsa nuuf kennamus fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanan ta'u taanaan rakkinni caaluu uummata irratti dhufaa jechuudha. Because akkamitti dhukkubii kun biyya Chaayinaa Wuhan irraa ka'ee Eeshiyaa biyyoota qabatee Awurooppaa akkasumas immoo Ameerikaa kaabaaf kibbas Ooshiiniyaaf Afrikaa waliin gahe jennaan addunyaa irratti uummanni baay'ee tiraavel godha. Addunyaan yeroo kamiyyuu caalaa walitti dhuftee jirti. Uummanni miiliyoona 21 guyyaatti naanna'aa oola. Baaburaan, xiyyaaraan, dooniidhaan, konkolaataadhaan karaa adda addaatiin. Kanaaf namni kun walirra yoo deemu dhukkuba kaan fuudhee kan itti dabarsa. Karaa kubbaa miilaatiin, karaa turistiitiin, karaa adda addaatiin, karaa tajaajila adda addaatiin. Kanaafuu iddoo amantaa adda addaatti gara rakkinni baay'een kan uumame tokko lama sadii jennee yoo dubbanne uummanni keenyas irrifata waan ta'eef garuu of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha kanarratti jechuudha. Sagalee Waaqayyoos kana jedha. Ogeessonni fayyaas kanuma jedhu, bulchitootni biyyaas kanuma jedhu, gorsa kana fudhannee hojiirra oolchuun dirqama keenya. San ta'uu baannaan gorsa didduu du'an didduun ta'uun dirqama. Suna toon ta'in immoo of eeggannee kaanee dhukkuba kana rakkina kana paandemikii kana ofirra dabarsuu qabna jedhee yaada. Baay'ee gaariidha. Wantoota babbareedaa kaasaa jirta. Yeroo nu jalaa ariifattimee wantoota kaasuu qabutu jira. Yeroo kanatti xiyyeeffannoon paartilee siyaasaa, mootummaa, aktiivistoota, namoota garaagaraa guutummaa addunyaarra jiranii xiyyeeffannoon isaa dhukkuba koronaa vaayirasii jedhamu kanarra jira. Namni hundumtuu waa'ee isaa yaadaa, waa'ee isaa kallattii hundumaati. Isa kana wajjin wal qabatee namoonni wal lolan jiru, namoonni wal dhiban jiru. Akka gandaatti, akka naannootti, akka dhuunfaatti. Sadarkaa adda addaatti namoonni wal lolan. Isaan kana gidduutti araara buusuun. Walitti deemanii wal gargaaruun nagaa wal gaafachuun jiramtii haala jiruun waliin nagaa dubbachuun wal eeguun wal tiksuun hammam barbaachisame